dubartoota jajjabduu dubartoota ilmoo ofiitiif umrii isii aarsaa kafalte. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu fayyaa qabdu jirtanii jabaattanii isinin jedha. Maaliif kifaayaa hoomaaf as fidde jechuun keessanii hin oolamu. Sababni kifaayaa fidee fi maaliif jennaan gizee abbaan manaa deebiitti maaf abbaa manaa gattee yookaan biraa deemtii ijoollee isii ka gizee inni hin jirre aarsaa itti kafalte chokko sanfide. Inni kaan ammootu ka haadha teenna tana argaa jirtanii. Wallahi lazim subhanallah rabbiin nu hunduma kennayyuu nu haa jajjabeessu jechuu fi namoonni baay'een kaaniin tarbiisii argitan baay'ee waa irraa hubattanii maaliif asiin ilmoo ofiitiif aarsaa kafalaa asiin ofiis aarsaa kafalaa dhugaa jette akkuma isin jettisanii abbaan manaa jabaan duuba jiraannaani haati manaallee jabduu taatee jechuudha. Tokkoffaa dubartoonni kenna dhugaa dubbachuuf yeroo heerumanii yoosuu ufgatanii yoosuu ufgatan bultii keessatti kalas bultii keessa seenan akka waan barnoonni isiiniif mallee yoo heerumte akka waan yoo baratte ani itti deebitee baratte ijoollee keessa teettee yoo baratte akka waan moraaliin isii wayii gadi bu'u akka waan waa irraa bu'anii akkasitti uf ilaalu namni hedduun jechuudha. Hedduu bakka kanatti maaliif barnoota hedduu as keessatti dabarsite wallahi dhugaa dubbachuuf natti tole dhugamatti jechuudha. Sababni isaa nama qaran baatanii akka ka'ee lafaa baratu godhe nama barnoota keessaa gaa'ila faddaan kutte akka nama itti deebi'ee baratu isii nama godhaan nama kakaasaa fedhii barnoota qabaannaan wanni kamiyyuu akka hin daangessine jechuudha. Akkasitti eessatti daa'ima maatii ofii biraa hidhatee eessa deema barata namni birrii meeqatti 81 yeroo sanii jechuudha. Waa gootiif osoo hin taane waa buqqifte dhugaa dubbachuu fi haga tokko jechuudha. Hadda isiin tuni bakka guddaa damoosa tokko ammalatti isiiyyuu fayyade hadda isii fayyadina mudhisatti ifatti isii baasee jechuudha dhugaa dubbachuu fi kanaaf mallaqa irrallee ofii keessaniif dhiifamaa viidiyoo addaan kutee sababni ijoollee seenanii jechuudha jira. Akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa maaliif tokkoffaa fedhii barnootaa fedhii waa hojjechuu qabaannaani akka daangaa hin qabne wanti kamiyyuu akka daangaa hin qabne dubartiin dandeettu waa hundaati jechuu barbaadeeti. Hin argitanii namni hin argine hin jiru. Asumaan ammootu kifaayaan teenna namni hundinuu ati ilmee kan kee wajjin biyya arabaa keessatti waa hedduu argee siqaayii hedduu argee jetta. Ati ilmoo fi yoo siqaayii hedduun argini haadhummaan isiitu maaliin mul'ata? Argite jedhama. Kalas egaa argite gaafa abbaan manaa kee deebi'etti waan kalee isaaf goote san duuba deebitee yaadachuu osoo hin taane waan inni si godhuuf duuba deebitee yaadachuu osoo hin taane boru ilmee tanaan eessa gahaa jedhi yaadisii jechuu barbaadeeti. Eessa gahaa ilmeen tun yoo boru maali naawuutiin jaraan gadi dhaabbadha jaraan dhaabbadha jedhi yaadachuudha. Kanaaf bultii laaftutti bultii keessaa bahuuni baay'ee fokkataadha. Obsa nama barbaachisaa dho'isaa waa hunda keessa darbu kan keenya jechuudha. Nuti kan akka mataa kiyyaatti biyya arabaa keessa jira. Biyya arabaa keessa amata hedduu maatii kiyyaan addaan ture jechuudha. Isiin amma amata lamatti amata sadii hiifoitti waan hagana gahu haasofte waan hagana gahuuf gaafa maatiin isii kabajan itti deebi'e fiidee keessaa mana ofiitii baate. Wanni mana ofiitii nama baasu maaliif barbaachisa? Deebi'e kalaas eega deebi'e ammoo kabaja waliin jiraata namni akka gizee raasa qilleensa irratti wal dhabu sanii miti dhugaa dubbachuuf. Namni gaafa wal biraa gahe haga siin gahu jechuudha yoo qaramne wal lole. Wanni isaa xiqqaataa dhufa yoo nama lolaa ta'e
xiqqaataa dhufa jechuudha. Maaliif namni wal bira jirus namni kophaa jiru gargar waan ta'eef. Kanaaf rabbiin hundumaafuu haa laaffisu. Haalli jiru tun kan namoonni jetti hin barbaachisu jechuu barbaadeeti. Hawulee kenna kaadhaa miti osoo ifaajan yeroon tun itti geette waan ta'eef yeroon tun itti gahuurra waa baay'ee mul'isa mudannoo fi muuxannoo waan dabarsu hunda dubbatan jechuudha. Kanneen irraa namni waan beeyne yoo jedhu kan namni obsa dhabees asirra waa barachuu qaba. Obsa hedduu asirra waa barata jedhee yaadaan akka kootetti. Rabbiin obsa isinii haa kennu. Maatiin dirqama walitti seenee walitti waa oomishatee walitti dalaguun hojjetaan mootummaa fedhe biyya keenya keessatti jaartii hojii mootummaa hojjettu mootummaallee yoo fuudhe jechuudha. Dirqama walitti baasan walitti bu'uun isaanii qabeenya irratti mallaqa walitti dhufuun isaanii shakkillee hin qabu jechuudha. Akka biyya guddatte kana miti amma fakkeenyaaf akka aadaa Arabaatitti Suudii yoo baanu jechuudha. Biyya keessa jiru kana yoo baanu walitti hin seenan waan kanaanii walitti hin seenanii isiilleen waan ofiif danda'e dalaydee innis waan ofiif danda'e dalagaa jechuudha. Kanaafuu nu amma biyya keenyatti irra caalaa humnaan bulaadha waan ta'eef hojjetaaf suntaan itti baban humnaan bulaa waan ta'eef kanaaf obsillee nurratti dirqama. Obsi dirqama akkasii isiniin jedha. Kanaaf obboleettiin teenya jaalala bareedduu walitti deebitanii kabajan jiraachuu bakka inni dhiyaatetti gaafa inni dhiyaate irraa fagaachuu osoo hin taane osoo akkasiin Itoophiyaa hafee hoo maal gootaa hadha gaafa inni deebi'e immoo daa'imman isaa jala gaggattee fiigummaa barbaachisu jechuu bokkooti akkasii shaadha. Dhiifamaan namni mana namaa jiru akkanuma mana namaa keessatti obsaa fi waa hedduu barannee alhamdulillah rabbil aalamiin. Kanaaf dubbii addaan kutaa mi'eessaa qabbaneessaa akkanatti dubbanna akkuma dubbannutti nurraa qeebaluudha. Akkasii jechuudha. Namni ilmoo ofii harkatti qabatee rakkoo waliin arguun wallaahi ni'ima rabbiiti. Ni'ima rabbiiti. Nuti warri biyya biraa ta'e ilmoon bakka biraa jirti abbaan mana bakka biraa jira. Baay'ee ulfaataadha wallaahi walumaa galatti. Maaliif jennaan abbaan fedhe akkana taate akkas taate yoo abbaan fedhe jedhee osoo namaaf gurra kennuu baatanii irra gaariidha. Maaliif tokkoffaa abbaan mana nama haa amanu ufitti amantummaa yoo qabaattanii wallaahi laaziim abbaan fedhe yoo qaaqaa oolee keessattuu ani wallaahi laaziim nama jetteen bultii ofii dhiiguu fi jette siin barbaadu jechuudha. Akka kiyyatti jechuudha. Akka kiyyatti wallaahi namni irra caala jechuudha. Yeroo amma kana keessa dhiira dayyuusa dhugaa dubbachuuf dhiirri akkas jetteen bultii ofiitii fiigu dhiira dayyuusa dhiirummaan gaafa jetteen bultii ofiititti seenan jetteen bultii ofiisaatti seenallee jetteen diigamallee waan ta'eef gaarii hin dhufuu jechuudha. Tamma akkana naan jedhanii qopheeffatte naan jedhanii wanni jedhu sanii osoo dhageettu osoo bultii tantee kana cimtee qabatteen jedha jechuudha. Eenyumayyuu haa ta'u waan jedhamu san hin dhageettamti bultii tantee keessa cadhiftee morkatte dabarsuudha jechuudha. Amshii abbaan manaa simmiidhaan abbaa manaatiin waliin godhin jechuudha. Fageenyi jechuudha. Fageenyi eenyumayyuu haa ta'u xiqqoo kaayiliin dhabamu lollis hin dhabamu. Hin jira bareechee jechuudha. Kun hin jiruu miti. Haa ta'u hoo san godhuuf ammoo gaafa walitti kalaayi namni wanni inni irratti wal dhabu hin jiru. Bakka takka galanii mana takka galanii siree takka irra waliin bulanii waliin dhabanii jechuudha. Kanaaf waan akkana kana osoo xiqqeeffannee akka dubartootaatti akka shamarree amma lafaa dhuftuutti illee wanni kun odoo xiqqaataa dhufee jetteenis osoo bultiin keessatti ilmi kennaaf jenneetiin waa hedduu dabarsuu qabna aarsaa hedduu kafaluu qabna. Jedha jechuudha. Isinirra beekee osoo hin taane akka nama tokko akka yookaan nama waa hagasan hubataa jiru tokkotti wallaahi hin barbaachisu jechuudha.
maaliif yeroo ammaa kana faa dhugaa dubbachuu fi dhaananii akka duraanii sanitti si wajjin buluun hin jiru jechuudha. Fedhinna haadhaa ta'e jechuudha sun. Dhaanamtee akka hawwata duraanii sanitti eenyuyyuu daa'imman dhalatte iyyuu amma si wajjin hin teettu jechuudha. Yoo haasa'e guddifte iyyuu ilmummaan tanteetu haasa'uma kan keetu akka haadha tokkotti haadhummaa si baahatti malee akka haadhummaa si beeyti malee qaaqabaa hin fedhu jechuudha. Namni ammaa kun gorsa si waati gorsitu gorsi isaanis sammuutti hin galuufi ta'e beekaa nama dhageeffachuu didan ta'e irraa hin barre wanni suni baay'ee rakkinni garaagaraa jira walumaa galatti. Waan kana xiqqeessuuf ammoo maaltu namarra jiraata osoo arganii osoo dhagahanuu waa obsuudha. Obsi ammoo dirqama jechuudha. Dirqama nama barbaachisa. Akkasii isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Viidiyoon isinirra dheerate illee suutumaan akka ilaaltan inshaallah isiniin jedha abdii qaba. Suutumaan ilaala hubadha hubachiisa. Laayikii fi sheerii fi sabskiraayib godhaa isiniin jedha.